qabeetti akkamitti jaalalli akkana dura komantii jalannaa barreessa akkana jaalattanii namni sin jaalate dhugaa jirtu. Ana qofa moo namuma hunda jaalalli dhugaa yeroo ammaa kana hin jira maal jechuudha jaalala yookiin ammoo jaalatamu loogoo fi maqaan namaa kaafteeriyaa hoteelatti barraa'uun sooma dhugaa argitanii ani jireenya kiyya irratti nama dhugaan jaalate loogoo maqaa nama sanii barreessu nam lama qofa arge nam lama qofa tokko dubartii tokko dhiira jechuun jaroota lamaan wal jaalatan osoo hin tahin hundi isaanii ka jaalatan innis adda ka jaalate nama biraa isiillee ka jaalatti nama biraa. Hammuma kana galee jechuudha hirriba rafee ka'e alhamdulillahi rabbil alamin fulliyyuu na gugguutee raaka kaleessa hajaan tantee sii taatee tawaa'ee Turkii fi Dubaay itti dachaana. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan oroo jirra jirtu baga jiraatan amantiif kutaana sooliin qoodin hundumti keessanuu like video kana share godha. Video adda tahee fi video baay'ee bareedaa ta'e video gaafii nama hunda meeqa keessantu jaalala jaalatee jechuudha jireenya keessan irratti tarii kaafteeriyaa hoteelli haa dhabamu laga yeroo ceetu muka jala yeroo teettu gaaddisa manaa jala yeroo teettu daroo jettee haadha fi abbaan kee yoo si waaman obboloonni kee yoo si waaman ishi meeqa keessantu distii nyaataa gube meeqa keessantu bunni odoo isin eedan danfee jige umurazaan jaalala si qabeemoo nama si jaalatemu maal jechuudha gaafii isin ta'uun oolu akkuma isin raajee fi akkuma isin dhibenna dhibe maalii rakkoon jaalalaa warri jettan itti dachaan mee waa'ee jalqaba jaalala ummata kiyyaa ummata kabajaa fi jaalalaa jechuudha imoo haga namarraa kaasuu diddee viidiyoo waraabdu maalumaa fi imoo namarraa hin kaasne gaafii yookiin aarii namoota hedduuti sababbiin ani imoo hin kaafneef viidiyoo namni kumni lamaa yoo ilaale kumni tokko imoon bilbila namni kumni sadii yoo ilaale kumaaf way imoon bilbila sababa kanaaf namni biraa imoo kaasee heeloo naga jirtani yaa ummata jaalalaa naga ati razaan hin jirtu zubaydan hin jirtu ati bilbila hin jirtu akkas jedhanii jechuudha namni bilbila irraa kaasu yookiin nama hojii na gargaaru bilbila hin jirtu gabbaate maal dhimmi keessa yoo jedhanii isiin adeebit boodaas of nadhan ahobbikum yaa aa'ilati chaanaala maatii chaanaala kiyyaa hedduu isin jaaladha isinis jaalala kiyyaaf isinii kala osoo jennu wanni rabbiillee as keessa jirti namni hundi sagalee nama hundaan jaalatu ulfaadha wallahi warri najibbaafis na komattan warri jaalala kiyyaaf illee na komattan ahobbikum katiira jiddan mee akkam jedhan afaan arabii afaan arabii dagadhee jira hundumaafuyyuu isin jaaladha hunda keessanuyyuu my family kabiyya hunda qilleensarra jirtan eessarra jirtan abbaa fedhe maantaan namni jecha kiyya kana dhageettanii viidiyoo kiyya ilaaltanii like subscribe naa gootan hundi keessan kabaja guddaa na biraa qabdan walaakin akkana nu jaalatta akkana nu kabajaa namni tokko maal jedha beeytanii aatummaan tun viidiyoo irratti akkasii kan namatti toltu maaliif imoo namarraan kaafne yoo imoo namarraan kaafne maaliif biyya kee namatti hin dhaloota kee namatti hin maaliif ammallee eessa jiraachuu kee namatti hin yaa jama'atul khayri namni lakkoofsa kiyyaan dhufu waa tokko qofaaf dhufa tokkoffaanii ajajachuuwa waa naa gaafadhu waa naa fidi waan san naa biti naabitii qofaaf na bira dhufe yookiin naabittee qofaaf ka jaalalaaf na bira dhufe lakkoofsa dhuunfaa jechuudha yookiin ammoo miseenjara dhuunfattu jira sinii galaa miti akkasuma mootuyyuu waatisaappitu jira telegiraama jira eeyyamee abbaan feetan namni feeta waan feetaniif telegiraama fi waasaappiidhaan na dubbisaa na gaafadha walaakin iimoodhaanii iimoon bilbila na harkatti sagalee yoo xiqqaa ta'e viidiyoo ramadaana keessa gara sagalee 4-5 didee biizii ta'e sagalee cufee ufumaa irraa haqee umurazaan sagalee maal taate umurazaan sagalee sababa bilbilli dadhabee cufeef jecha yuutuubiin ingiliffaranaalaa kaa'ee wayyaa rabbii kiyyaa maaluma na mudate jedhaa dhaqee haala kanaan jechuudha imoo hiika kadhee itti dhiise imoon bilbila na harkaa fite bilbila sadii bilbilli biyya keenyatti heddiidha yaa jama'atul khayr bilbila mee waggaan bilbila 70 100 تخيلوا بالبلي كان 70 كم دبا فوق قالها جرا كان وانت هيفي ايمن بالبلي نركع تبلاشي بالبلي نركع ابو بكرب
areedis sababa kani malee sababa biraan qabu maatii kiyyan jaaladha WhatsAppiin deebisaaf itti haasaa waan fedhan jedhaan waan fedhannaan jedhan na ajajatan hin ajajamaaf itti aansuun mee waa'ee jaalalaatti itti adeemnu ta'iimoo akkanan naa hubadha bilbilan harkaa karrabee fixe bilbilan harkaa balleessee fixe bilbilan harkaa tabalaashessee fixe bilbila fixe waggaa bilbila lama sadi bite hin dadhabe sababni iimo viidiyoo sagalee na jalaa dhoorgu viidiyoo iimo yoo bilbiltan nam tokkooliin daqiiqaa 10-20 haasoftee namootiin garii biyyi kee eessa dhalattee wal barachuun dirqama aadaa kenna sirbaaf bahanii morma dhokfatanii jette Oromoon aadaa kenna an eessa tahuu Arsii tahuu Oromoo tahuu Itoophiyaa jiraachuu hojii bittaa gurgurtaa hojjechuu hundi keessan hin beeytanii dhuftan waan taheef jecha yaa umurazaan dhaqisannaa biti yaa umurazaan dhaqisannaa godhi dhaqisannaa gaafadhu qofa naan jechuuf dhuftan mee kana caalaa maal isinii haa godhu yaa jama'atul hubbi WhatsAppiin guyyaan an hin deebifne gaafa karaa deeme lakkaa'ee asiin durallee gaafa taaziyaa deeme gaafa sargii deeme gaafa maatii bira dhaqe gaafa keessummaan na dhufte gaafa mataan na dhukkube gaafa hojii dadhabe gaafa kana qofa malee WhatsAppiin ganamaa fi galgala hin deebi'a hundi keessan hin beeytan akka carraa tahee jechuudha yeroo garii yoo meeshaa fiduuf guyyaa 2-3-4 yeroo Dubaay hin deemte torbee tokko illee teetta yeroo san deebisuun sitti hin tolu maali jennaan gabaa dhayxaa meeshaa fiddaa biizii taataa achiin galtaa hin dadhabdaa hin raftaa namni si dubbisaa saaniyyuu hafuura dhoyfannee namni maanatti dhufne maanan dubbifne maadunan dubbisiin galti jedhee ka'aadhu hedduutu jira kanaan oodellee kana jibbillee kana dhiisaa mana kiyya keessatti namni naannaha kiyya jiru maanutti hin dhufne jedhanii kana aarantu jira yeroo dhabuurra wallaahi al'aziim jechuudha ollaa kiyya baay'ee jaaladhu gaarii waggaa lama waliin jiraadhe osoo wal hawwinu osoo buna waliin hin dhugin osoo jaaladhu ani gara kiyyaa ka isaaniin beeku akkasuma na jaalatan jedhee yaada osoo jaaladhu osoo hawwu biraa deeme isin amana isin ajaa'iba jechuudha biizidha yeroo yoon qabu gaafa mana hin oolu miti gaafa mana oole ilmi namaa sammuun boqonnaa barbaada ani isinitti taasaa isin dubbisa waan ta'eef gabaa oola waan ta'eef waca keessa oola waan ta'eef bakka wacaa osoo hin tahin boqonnaa adda kiyya mana oola isinii galee mana kiyya oola sinirraan haadha maatitti haadha manaati isinii galaa jira miti dubartii fi harreen keessummaa mana hin qabdu kanaaf misaa hojjettaa ciree hojjette osoo sa'aatiin ciree geeffamee qasanuuf jalaa gayyaaftee maal jettee takka sagalee nama 2-3 yoo deebiftee jette sa'aatiin misaa ga'e misaa sanuu sa'aatii dabarsitee misaa tursiiftee maal jedhamee siin lolamee haala saniin yaa dubartoota keessattuu shamarran jechuudha wal beekurra walii beekuu wayya dubartii tanaa hubadhaa dubartiin oolaayinii ittuma tolee isinitti fakkaate jireenya tattaaffii hojii buddeena isa jedhan san waan taheef malee mee akkamitti ibsuu danda'a naa hubadhaa an isin malee rabbii gaditti yeroo takkaan qabu namni naa hubatu isin waan ta'eef naa hubadhaa haala kanaaf himuun kaafni mee waa'ee jaalalaa sanii haa deebi'u na dagachiiftani akka zarraa ta'e kaafteeriyaa yookiin hoteela dhahine nama barreesseen beeku wallaahi al'aziim kunuu isa kana jechuudha argaa jirtan taphitanii maqaa ishee loogoo onnee xiyyaatiin kaasee san booda ammootuyyuu qubee isii jalqaba ka'umsa onnee san keessa loogoo kaa'ee achi booda maal godhe beeytanii biraa deeme loogoo isii kaa'ee isiin argitee carqabeetti akkamiiti jaalalli akkanaa jira komantii jalannaa barreessaa akkana jaalattanii namni isin jaalate dhugaa jirtu natti himaa sobina hundumaa fayyuu nagaatti tolaa tura isin bashannansiisuuf isin bohaarsuu fi viidiyoo babbareedaa fi jaalatamaa ta'e gaafa beenzinni gad nuu dhiifamee makiinaan nuu gad shirshir jedhee viidiyoo meeshaa bitee maashaallah tabaarakallah dhufee meeshaan wallaahi meeshaa ijoollee naa galchi jettee na cinqaa jirtu hedduudha isaan jarjaran san galchee ka'ee achi booda warra obsa qabanii viidiyoo isin waraaba qarshii tokkoon mankan fireem meeqa darzanni meeqa hunda isaatu jechuun bi'iznillaahi ta'ala isinii galaa jiraa miti garuu warra na jarjarsu osoma waraabin ofirraa galcha yoo waraaba jedhe na tursisa waan ta'eef isin jaaladha isin kabaja viidiyoo namoo laaki ta'uu qaba viidiyoo na laa du'ee jira YouTube addansu jedha bakka aare